namni Yesuusitti amane waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwatamu raawwatu. Kana raawwachuudhaaf Okay, one second. soomuudhaaf kadhachuu na gaafata. Ni soomtaayyee. Yoon soomee yoon kadhadhe na raawwadha. Okay, yoo soomante waan Yesuus raawwatu raawwattaa? Soomee kadhadheennaan waan macaafarra jiru numan ta'ani. Okay, Yesuus du'aa kaasee soomantee du'aa ni kaastaa? Maali Yesuus waaqa dhaayyoo akkuma barbaadetti dhaabatee ta'e jennaan taa'eefeni kadhadheennaan naa Inki jibe. Oh, Yesuus ni kijibe kadhannaan siif ni ta'a nama du'e ni kaastaa yoo kadhatte amma. asuma dhaabattanii ta'ennaan isinii ta'a jedhe Yesuus yeroo dubbatu. No, akka jedhu dhaggeeffadhu. Dhugumaan isin dhaggeeffadhu hiika itti gootaayyee. Dhugumaan isin hiika qaba ofuma isaa macaafne. Ooyika, inni kanaaf himta ani hin beeku ayyee wangeela isin gaafachuu jira. Dhugumaan isin hin jedha namni anatti amanu jedhe anyone maanim soo isin jettan san abbuma fade ati kiristaanii Yesuusitti amanin jira. Ati fakkeenyaaf seenaan dubbista. Annadhiise kaa gobatee maal taate. Si gaafa jira dhiise kaa. Yoon waa si gaafadhe natti asin deebisin waan siin jedhe kiristaanonni biyya lafaarra jiran Yesuusitti amanan moo aman? In amanu. Okay, ati sana namoota amanan san keessaa immoo amanin keessaa? Nama amane keessa isa tokkoffaadhaan. Goobas Yesuus Kiristoos namni natti amanu waan ani raawwadhu hunda hin hojjeta jedhe moo hin hojjetu jedhe? In hojjeta jedhee akka qaba garuu hiika qaba sin jedhe. Dhaabbadhu hiikoo teetti godhatta. Hin amante Yesuus Kiristoos du'aa kaase bishaanirra deeme bal'aa fayyiseemi hojii isaatiimi kun. Eeyyee. Ati nama tokko bal'aa soomantee ka ija hin qabne jedhin deebisuuf hin dandeessaa yoo soomante bal'aa man si qaba boru soomantee feetu har'a soomantee. Eeyyee yaa gaaffii kadhataa godhadhee yoon soomeen Ingoota. Hin deebista. Okay, maatii kan kee keessa namni boqotee jira? Hin jiru galata Waaqayyoo haa ta'u. Akkoon tantee jirti? Jirti. Akkoon akkoo teetii jirti? Jirti. Akkoon akkoo tanteetii hiddi dhalootaa kan kee ila addami galu hundi jira? Hin beeku isaan hin agarre maalitti hin beeka. Okay, si gaafadhaa qoy amma waa si gaafadhaa qoy qalama biyya. Argeemmoo jira. Dhaabbadhu. Okay, ati eenyu maqaan kee beekaa eenyuti? Beekaa Gammadaa. Gammadaan ilma eenyuti? Ilma Ifaa. Ifaa? Ifaa Guddataa. Ifaan ilma eenyuti? Ilma Caalaa. Hayyee waan si gaafadhu Caalaan jira? Hin jiru maqaa isaan dhagee. Eessa jira? Boqotaniiru. Boqotanii jiru. Isa nuu kaasuu ni dandeessaa? Lakki maaltu na rakkise kana uuma. Naan kaasaa inni kijibe boqonnaan kun akka dhugaatii atis akka Yesuus amantee adda baafachuuf because soomee nama du'e naan kaasaa naan jette soomantee Ifaa fi Caalaa kaasuu hin dandeessaa? Maatii kan kee kana keessaa warra boqote. Eeyyee naan jette. Ajjeesuu fi kaasuun seera uumaadha kun nan ilaallatani kanan kadhadhus. Goobasi hojii dubbii Yesuus duraa kaasuu sin jenne Yesuus duraa kaasuu yoona kadhattanis hin jenne akkoo kaasuu sin jenne akaakayyuu kaasuu sin jenne. Na dhaggeeffadhu. Practically Yesuus Kiristoos barattoota yeroo dubbatu dubbii kana gartee dhara piraankiitti dubbate moo dubbii riyaaliitiidha waan dhugaatti dubbate? Dubbii riyaaliitiidha waan ta'e Yesuus dubbate. Waan Yesuus jedhe san practically ni argamu moo hin argamu? Kaleessa argeemoo eessa dhattee Ameerikaa keessa buutee asii gadi yoo polotikaa guurtu miti beektonni waan jedha waa'ee Yesuus. Kottu yoo dandeesse yoo Ameerikaa kottu. Sani dhiisi waa'ee Ameerikaatii fi waa'ee Harargee irraa sa'uutu hin jiru. Maatii teetti irraa sa'u jira. Nama Yesuusitti amane tokko naan raawwadha jette. Yoo soomane naan raawwadha naan kaasa naan jette du'a. Maatii kan kee keessaa namni du'e ni jira naan hin jiru naan jette. Amma deebitee Ifaanis Caalaanis boqotee naan jette. Caalaa soomtee boru kaasuu hin dandeessa moo hin dandeessu? Moo Yesuus tokko jibe lamaan kana na deebisa. Soomii guyyaa tokkotti hin ta'u soomii guyyaa tokko. Okay, soomii guyyaa meeqaatti kaasuu dandeessa? Soomii guyyaa meeqaatti? Kun sin ilaallatu yoo keessa galte sittin hima yoo amantee Yesuus. No, ani keessan galu. Soomee kiristaanni soomee guyyaa 2 taatu 3 taatu 20 30 waggaa taatu soomane maatii isaa nama boqote deeffachuu danda'a? Kun saayinsii miti kun amantii. Saayinsii amantii. Yesuus Kiristoos tokko jibee jechuun akka jedhu Yesuus. Dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani raawwadhu hundumaa hin raawwata jedhe Yesuus du'a kaase. Yesuusitti yoo amante du'a kaasta. Yesuus bishaanirra deemuu hin dandeessaa iyyee soomante. Hiikni dubbii kanaa amantaa yookaan taane yookiin amantaa yoo hin taane amantiidha.
Amantii ni qabdaati. Amantii niin qaba. Okay, amantii yoo qabaatte caalaa kaasuu dandeessaa? Amantii erga qabaatte immoo amantiin Hin immoo qabdaa isii jedhe anaa miti hin qabdamoo hin qabdu. Maali namni afaan Oromoo hin galleef? amantiin asirratti bahee akka ati dubbattu kana miti amantii icciitii. Qabdamoo amantii osoo qabaattaniif himaa gartee amantii hanga firii goommanaa jedheessu ni qabdaa ati hanqas takka hin qabdaa. Amantaa fi amantiin garaagara waan ta'eef Garaagarummaa naan beeka afaan Oromoo si dubbachuudha. I know what is the difference. Niin beeka sansiin hin jenne. Ni qabda amantii yookaan amantaa ni qabda. Eeyyee amanee irratti murteessee gaaffii kadhata kootii Hin qabdaa si jedhe boo hin qabda caala kaasuu deemna hin qabda. Hin qabda. Eeyyee ni siin jedhe. Okay caala abbaa keetii kaasuu dandeessa? Eeyyee jedhe. Siin kaasuu. Siin kaasuu. Siin qabdu feente haleluuyaa. Kijiba boqonnaan kunis kijiba. Dubbiin Yesuus illee kijiba. Feente illee kijiba. Eeyyee siin jedheen jira. Eeyyee siin jedheen jira. Hin kaastaa? Hin kaastaa? Maatii kiyyaa mi bar? Maatii kankee. Osoo kiristaanonni amantaa kijiba boqonnaan kun dhugaa taate dubbiin Yesuus kun osoo dhugaa taate kiristaanonni namni tokko lubbuun takka irraan boqottu haa caaluun nu jalaan badu eenyu gabre maarreen nu jalaan badu maatiin kiyyaas hin badu hunda hin deebistan kijibaa jechuu. Fakkeenyaaf jechuudha. Eeshee. Akaakayyuu koo saabaabilee kennu maal gochuun kadhadhaafanii maal haa gochuuf hin du'a kana. Boqonnaa kana Yesuus Kiristoos hin kaasa jedhe hin kaastaa jedhe boqonnaa kana. Isa umurii isaa fixatee seera uumaadhaan raawwate maal gochuuf akaakayyuu akaakilee koo barbaadee kaasa du'a. Okay, eenyu Yesuus Alaazaar kaase moo kaasne? Kaaseera yooti dhukkubsatte. Hold on dhaabbadhu kaase. Namni san nama boqotee biyya lafaarraa carraan yeroon isaa dhumatte moo nama hin carraan hin dhumatin? Obboleettiin isaatti dhuftee maal jetteen Yesuusin? Maal jetteen? Isumatu dubbisteera. Obboleettiin Alaazaar maal jetteen itti dhuftee Yesuusin? Obboleessi kan maal jetteen? Maal jettee dubbisi ka? Obboleessi kan koo boqotee jetteen moo obboleessi kan koo hin dhukkube jetteen? Maal ana dhaareen niitu sidho? Okay, nagaan boqodhu deemee san bakka deem siigeen qasuma deem. Goobasi beekaa maaliin wallaala. Salaamu alaikum Abu Talha. Akkasuma kana goona itti gallakkisne. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz.